Fiilingii isaa himuu fi xiqqoo hin ulfaata. Har'aarraas dhaabannee gaafa arginu salphaa fakkaata garuu waa wayii hedduu keessa dabarsineetiin waan hedduu dubartii gaafatan ammoo chaalenjii hedduutu nama mudata. Chaalenjii isa hunda keessa lufee guyyaa har'aa akkasitti waltajjii irratti of argu ammoo gammachuun kan koo addumaan dadhabbii gaafa sanniin har'a gammachuu har'aatiin bakka buusuu dandeera jechuudha. Qabxiin kan koo 3-9-8dha. Qabxii kana fiduudhaaf ka'umsa kan naa ta'e ammoo jalqaba irratti alhamdulillah rabbii kan koo galateeffachuu barbaada. Lammaffaan ammoo cimina kan koo yeroo kamiyyuu kan taate harmee kan koo isii galateeffachuun barbaada. Isatti aansee ammoo barsiisonni kan koo kaas jiran barsiisa yoo jedhe isaan fageessuu natti fakkaatan jechuun abbootii kan keenyaadha. Kuwwan immoo obboleewwan kan keenyaadha. Haala kam keessattuu nu faana dhaabbatanii akkamiin akka wanta hundaayyuu nu sirreessaatiin iskeejilii akka nu barbaannetti jechuun keessaanuu heedii dipaartimentii keenyaa akka ta'e barsiisa Aliyyii Gammadaa sirriitti galateeffachuu barbaada. Barsiisonni kuwwan illee guyyaa takka jechuun barsiisotaan illee kallattii tokko tokkoon chaalenjii ta'uun hin jira. Keenya gini bakka dipaartimentiin keenya waan akkasii irraa bilisa haala environmentii bareeda nu uumanii akka nuuf tolu godhanii yeroo kamittuu ammoo na cinaa dhaabbatanii hedduu na jajjabeessaa turan isaan galateeffachuun barbaada. Dubartoonni kamiyyuu ammoo waan kamii irrattiyyuu harka kennachuu osoo hin taane wanta kamiyyuu karoorfannaanii wanti hin taamne hin jiru. Na yaadadha fireeshii ta'ee gaafa gibbii kana dhufu. Qabxiin kan koo jechuun asii baanarii yeroo waggaadhaan barattoota shamarranii jajjabeessuudhaaf yuunivarsiitichi kenna baanarii dubartoota qabxii olaanaa fidanii fi inni maxxansaa gaafa jalqaba argu ammoo isaan argee akkanallee hin danda'amaa lakkaa bakka gaafa itti aanu ammoo akkan maxxanfamu baxxaan bakka isuma sirrii bakka ijjannoo qabaadheetiin gaaf tokko akkan hin maxxanfamu sirrimatti uf amansiisee yeroo kan koo hunda ammoo akkuma beekamu laabitti dabarsa ijoolleen na beekan hin jiru. Ofifillee yeroo kenne isaan arguun kan koo anaa fi baay'ee eenyu na ta'eera jechuun bu'uura na ta'eera. Guyyaa tokkotti eebbillee dalagaa qabachuun illee guyyaa tokkotti yoo ta'u immoo eenyu isaa baay'ee namatti ulfaata jechuun tilmaamuufiyyuu waan nama ulfaatudha. Namni kamiyyuu osoo ta'e jedhee wanta hawwuudha. Yaa ani filatamee ta'eera alhamdulillah.